congratulations duraan dursee baga gammaddanii isin jedha. Baga gammaddanii baga mucaa argattanii baga waaqni nagaadhaan si hiike habibti galbiya ayyuuni bareeddu dumbushee nanaa siin jedha. Egaa nillee waan nu dhufeefin qaba jechuudha. Isaanii sababeeffadhe isaaniifis gammachuu gammadaa hin jira. Waaqni baga si gammachiise waaqni baga si hiike. Dr. Nabiyadii fi Ayyuu baga gammaddanii jalqabaa kaasnee amma isinii gammadaa turre ammas baga milkooftanii gammachuun keessan fiixaan isinii haa ba'u isiniin jedhaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota Fayyuu Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha. Anis nagaa koo jira jechuudha. Egaa har'a waan hin qabadhee dhufe ilaala. Waaqni Ayyuu gargaare si gargaaru. Waaqni Ayyuu gargaare na gargaaru. Waaqni Ayyuu hiike ananis na hiiku. Waaqni guyyaa fixee fi akka isheen lafa kaawwattu godhe anaaf illee guyyaa haa fixu. Afaan namaa keessaa na haa baasu. Gaaffii namaa keessaa na haa baasu. An dadhabeetiin jira. An namni iyyuu natti dawwalee na gaafatee na cannaqee jira jechuudha. Hindeessu yoom deessaa bakka dadhabeetiin jira jechuudha. Deebisuu mayyuu hin dadhabee. Dhageessaniitu isinillee akkanumadha. Hindeessu yoom deessaa hindeenye mucaa fiddee dhufne har'as oduu fiddee dhufte har'as maal fiddee dhufte jettu isinillee jechuudha. Namoonni gamanaa gamasii dahi bakka sigaa afaanaan jedhu dhugaa waaqa sigaa dahi bakka sigaa dahi toganniin bahin dahi naan jedhu akka waan an qabee kaa'ee jechuudha. Na amma jechuudha. Namni yeroo na gaafatu illee nan nufe dhugaa waaqa nufeetiin jira. Yoo na gaafachuu baataniif natti tola. Bakka beektuun jira. Dhugaa waaqa jechuudha. Yeroo guyyaa dhumee jala geesse maal jettu namni immoo bakka amma si sarda silkiidhaanis dawwalee deesse moo ganaadhaan deenye inni si argus bakka dahii baatteen deemii siin jedha. Inna kanaafiyyuu isiniin jedha hordoftoota Fayyuu Jaalalaa. Egaa anillee karaa kiyya qophaa'eetiin jira waanuma fixeetiin jira qaatan fixeesi. Garuu guyyaan sun ufuu didee guyyaan sun ufuuma didee isiniin jedha. Guyyaattiin sun ufuu waan didee qofaafidha kanaan rakkataa jiru jechuudha. Garuu baay'ees dadhabeetiin jira. Ani ofiin jabeessa malee garmalee dadhabeen jira. Du'aayinaa godha. Garuu har'allee wanti qaba. Cheekaappiin qaba jechuudha. Har'allee niin dhaqaa. Mee har'ammoo maal akkanaan jedhanii ilaala. Ani garuu nan daadheen naqaa isaan na deebisu. Namni akkasitiin of eegdanii dadhabdan jirtu. Namni immoo akkasitiin nuffii namaa namni yeroo siin gaafatu nuffii tanoo jirtu. Kanaafi waa tokko immoo jechuudha. Mucaan kiyya dhiira ta'ee durba ta'ee isinitti meeraan garuu isinitti namni ammallee isinitti himu. Dhiira ta'ee durba ta'ee isinitti himu jechuudha. Sarpiraayizii jechuudha gaafuma sana isinitti himaa. Isin garuu tilmaama keessan lafa kaa'a jechuudha. Dhiiraaf durba isaa lafa kaa'a tilmaama keessanii maajoritii vote minority right akkuma jedhamu mee tilmaama isinii ani isinitti himu. Sarpiraayizii qabdu malee jechuudha. Har'a nan deemaa cheekaappiin deemaa waan naan jedhan immoo isinittan himaa jechuudha. Har'a kunoo ultrasoundii cheekaappii sadhumaa ilaalameetti jira jechuudha. Ilaalamee yeroon ilaalamu guyyaan dhumeeraa guyyaan kee dhumeeraa ati sof hin gatiin mucaa keessa hin gatiin naan jedhan.
Asoo fingadni mucaa keessa hin gatiin naan jedhanii innaa kanuma wal qabatee immoo bakka gara riifarii akka isaan naa barreessanidha. Guyyaa ciniinsuun eegnu ispeeshaalistoonni ileessi ilaalanii siifaa murteessanii guyyaa itti deessu ciniinsuun eegnu jedhanii. Kanaafuu yoo ciniinsuu eegne rakkoo baay'eetu jira. Isaan si'aa ilaalanii walumaa galatti illee achumatti sittaa himannaan jedhanii waaqa deemuutti hin jira jechuudha. Qophaa kiyyan deema garuu har'a dhugaa waaqa qophaa kiyya kan deemaa jiru sanuu baajaajiin qabadha jedheen waan nama ajaa'ibu waan baajaajii jedhamu hin jiru. Baajaajiitiin deema jedheedha. Miiluma kootiin deemaa jira. Akkamitti akka dadhabaan jiru garuu rabbiif sanbanni isinitti agarsiisu. Akkasitti fataa dheedaniin iddoo bareedaa kana gidduudha immoo kan hin deemaa yeroo jechuudha. Har'a garuu guyyaa muraasa qofa guyyaa 2-3 bichaa akka naa xumuran du'aa keessan naa godhaa tsalooti. Dhugaa waaqa akkamitti akka nan uffisiise beektu nama gaaffii namaati sanu. Gaaffii namaati malee ani hin dadhabne. Garuu namni yeroo sin gaafatu, namni yeroo kan sana sin hin jedhu, namni yeroo yoom deessa hin deessu, hin deenye sin jedhu qalaalii nama dhaabsu. Silkii faa cufadhu si godha. Ammoo hammamta jalan geenye tokko keessattuu garaan immoo sirriitti guddata taanaan baay'ee tokko manaa ba'uun illee hin ulfaata. Amma dadhabee dhugaa waaqa. Yaa jamaa warri buufata fayyaa yoo warri buufata fayyaa nanaasisaniiru dhugaa waaqa maqaa gooftaa Yesuusiin. Hunduu nagaadha malee nagaa mataa jedhaa yaada malee nanaasisanii maaliif nanaasisan beektu? Riifarii naa barreessanii. Riifarii hospitaalatti naa barreessanii jechuudha. Na borii borganamaan akka geeffattu naan jedhanii guyyaa ciniinsuu guyyatti ciniinsuu sana eeguus dhiisuus isaantu murteessa. Ispeeshaalistiitu murteessuu qabaa. Yommuu asumatti guyyaa ciniinsuun si qabu sana guyyatti himasan eeguuf iyyuu rakkoon sirra ga'uu danda'amna min jaan dhugaa waaqa. Nanne naheetiin jira jechuudha bakka. Innaa waaqayyoo beekaadha. Haala kam keessattuu isin jedha. Na akkasitti xumureetiin jira amma gara buufata fayyaarraa gara hospitaalatti na dabarsaniiru. Egaa waaqni waan hundumaa gaarii godhaa jennee ma eegna. Jennee ma abdannasi. Isinillee waaqayyoon nu kadhadha. Gajjala gahanii yeroo waan argina maan jedhan yeroo akkasii nama yaadde sirrimni nama hin qabu. Ani immoo akkasituu dadhabeera baay'ee tokko garaan kiyyallee garmalee guddate natti illee ni ulfaate. Garuu nagaadha, hundumtuu nagaadha. Ilaalamuu qabda, isaan murteessuu qabu waan murteessanii. Ijaa jedhanii fi egaa hin beekamu akka jedhanitti warri asii borma dhaqxeeyyuu yookaan isaan ilaalanii bormayyuu deessin jechuu danda'u, akka deessuu murteessuu danda'u jedhanii ruga. Mee waaqayyuma wayyaa dhugaa.